السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني وردفتوني جنو يوتيوب هم دوتي سنيو أكم جرتان نجي جرتاني فيا كيساني الحمد لله رب العالمين. كاركار سربيتين أما سولتي دي بنجر فيديو براتين جتورا غير فيديو كيا تسون ترين درا يومي وردفتو تكو إسنجلتي فتشو إندجدو hordoftoota koo jalqabarraa kaatanii hanga guyyaa har'aatitti na wajjin turtani na jajjabeessaa turtani wallahi hedduu galatuma galata keessaa isiniin deebisuu hin danda'u. Akkasumas warroonni maamiltoonni kiyya guyyaarraa haaromni gara chaanaala gannoo YouTube dabalamaa jirta anaa dhufuun nooraa isiniin jennee jirra manni mana keessanii tafaddaluu isiniin jennee jirra seena like share subscribe gochuudhaani formation wanna walbira geggeessin walirraa dhageeffanna waa walirraa baranna insha Allah channel kun channel keessaniidha insha Allah lagizeedhaaf wonuma ta'eena wal dabarsinaa yeroo booda mootuyyuu insha Allah yoo fedhii rabbi taate keessattuu shamaroota waan isin fayyadu ni barsiisadhe yaada kanaafuyyuu najajjabeessa na bira dhaabbadhaa yeroo video kana daawwachuuf seentan like osoo hin goone hin bayna isiniin jedha. Akkasumas sanduuqa koomentii jalatti waan isinitti dhagahamee fi hanqinaan qabu ilmi namaa inni dogongoraa fi hanqinni irra jiru na beeksisaadha. Warroonni koomentii na bira dhaabbatan najajjabeessa hartanii jabaadhunaan jedhaa jirtanii wallahi hedduuta kana gammachiistanii isin jaaladha isin kabajatu isiniin mala isin jechuu barbaada hordoftoota koo. Akkasumas har'a waa'ee saadaa irraa dubbachuu dhufee saadaa mucayyoo abbaan manaa birrii fi dahaba isii jalaa fudhatee badee jaartii biraa fuudhuun rakkoo miti. Wallahi obboleettii tiyya hedduu takka qalbii soojjii nu cabde akkan dubartiin takkaatitti jechuudha. Garuu ammootuyyuu wanti sirraa gammade takka wanti sirraa akkaan natti tole takka wallahi yaa yeroo ati yaa abbaa mana kootii ati abbaa ijoollee kootii ani siif kabaja qaba yeroo ati jette jechisuni baay'ee keessa kootitti natti tolte. Maaliif jennaan dubartiin keenya tokko gaafa abbaan manaa waan akkana irra raawwate sabrii dhabanii obsa dhabanii jecha hin taane jecha safuu cabsee waan hin taane dubbatan jechuudha. Garuu naamusni ati ittiin dubbatte dubbii kee rakkoo quuqama keessa keetiin miidhama inni si miidhetti ibsatte baay'ee namatti tola. Ammallee rabbiin akkasuma jajjabinnaa fi haaluma kanaan sirra haa tursiisu. Jabaadhumaa seete waan tokko anillee akka obboleettii takkaatitti wanti si gorsuudhaaf dhufe wanti si gorsuudhaaf dhufe saadiyyee teenna qaalii teenna abshirii qalbii sin cabini sin jechuun barbaada. Mee video isii kana mee warroonni tarii hin beekneef saadaa jedhamti dhaxxanii hordofuu jajjabeessuus hin dagatinaadha. Mee video isii tana walitti daawwanne walitti adeemnu daqiiqaa xiqqoo isinuma agarsiisuudhaaf tarii warroonni saadaan tam jettan akka argitaniif malee video isii fiduudhaaf miti. Mee daqiiqaa xiqqoo tana mee daawwadhaa. Yaa abbaa mana kiyyaa ana ralle borulle abbaa mana kiyyaati abbaan ilmaan tiyyaati bakka si fiduu hin qabu jechuudha. Aadii yoo fuute garuu yoo fuute aadii fuudha shari'aan ila hanga afuritti ayyame aadii fuudhuun kan kennan aarsine bas akkamitti qalbima maaltu ta'ani shilingiif sumura walirra buufadhee gara maatii kiyyaatti gara ilmaan tiyyaatti deemanii mallaqa harkuma kamtu mallaqa fudhadhu aadiidha. Garuu viidiyoo tana yoo laalte viidiyoo tana share godhaa isa biraan naagaa mallaqa fudhadhu mallaqa aadii mallaqa fudhadhu warqii kiyya kanaa deebiftu siin jedha. Abbaa mana kiyyaati abbaa ilmaan tiyyaati jedhee waa hunda sittiin mari'adha. Mallaqallee taargadhu si jalaa hin qabadhu. Edaati kana naa yaadde akkana yaadde hin seene garuu tana yaaddallee hin seene akkana nagootallee hin seene. Obboleewwan kiyya saadaan isii taana jechuudha. Wallahi saadiyyee qalbii sin cabini abshiri haalli ati ittiin deemte baay'ee natti tole. Haa ta'u garuu maasitti fakkaate
dhiirri jaalala osoo siif qabaatee kabaja osoo siif qabaatee si dhiisee hin deemu ture. Duruma ka jaalalaa fi kabajni kee inni siif qabu waa takka waan ta'e keessa hin sirreebsitu jaalata malee inni sin jaalata inni qaraayyuu yeroo sirra dabarfatuudhaa fi hamman iddoo itti tarkaanfatu mijeeffatuuf malee jaalala yookaan sochiin jiraadha. Sochii akkas ta'a jedhe kaayeffateetii miti. Haa ta'u garuu maat sitti fakkaate ati hin miidhin malee miidhamaan Rabbi qaba. Ati hin miidhin ati yoomiyyuu taanaan hin miidhin miidhaa isaallee hin yaadin hamtuu isaallee hin yaadin. Kanaaf inni birrii na jalaa fudhatee dahaba na jalaa fudhatee yoo fuutes maanatti hin himinii tariiti maaliif dahaba kiyya na jalaa fudhattee birriillee fudhattee jettee. Inni tarii si miidhee akka isaati si miidhee deeme garuu kan miidhame si osoo hin taane isaadha. Kan miidhame si osoo hin taane isaadha. Hadhaaf si fakkaachuu danda'a. Hadhaaf si dukkanaa'uu danda'a. Hadhaaf si golgolaa'uu danda'a. Kanaafuyyuu dhiira yeroo kamiyyuu dhiirota osoo ati jaalattu osoo ati kabajju osoo ati haqa isaa eeddu osoo ati jala kuftee kaatu haqa isaa ittiftuu fi bultii ta'e malee gara biraa osoo hin midhan si gatee deemu faanaa hin booyin. Faanaa hin booyin. Maaliif jennaan dhiirri suni jaalalaa fi kabaja waan isiif hin qabneef duraayyuu yeroo sirra dabarfachuudhaa fi haala ittiin tarkaanfatu hamma achi tarkaanfatuuf tarkaanfisu akka mijatuuf sirratti haala mijeeffataa jira malee qaraayyuu si jaalatee yookaan jireenya si wajjiin bultii tana si wajjiin dhoofadha jedhee murteesseetii miti. Maaliif jennaan osoo jaalala sii qaba ta'ee osoo kabaja siif qaba ta'ee jalqabumarraayyuu jechuudha. Yoo fuudhes ma fuuta jechuun hin dandeessu. Kanaafuu dhiirri akka amantaa keenyaatti hamma 4 kan isii fuudhuu dandeessu ulaagaa hojii yoo guuttatte jechuudha. Yoo fedhii fuudhuu barbaade si mari'ate jaalalaa fi kabaja yoo sii qabu taate haadha manaa koo ani fuudhuun barbaada naaf eeyyamtaa. Waan akkana barbaade waan akkanaati waan akkana tarii hin beekamu wanni itti hanqatu tarii waan sirraa barbaadee dhabu jiraachuu danda'a. Wanni xabiyaa wanta sirraa ani waa wayii yoo sirraa hanqinni wayii jiraate osoo jaalala siif qabaatee kabaja siif qabaatee si mari'achiisee yaadaa si amansiifatee yoo atis nama waa qabu taate yaa haadha manaa koo yaa kabajamtuutu yaa haadha ilmaan koo waa akkanaatitti na qarqaarii bakka akkanaatitti fuudhuun barbaada hanqina kanaaf yoo siin jedhe amalaa yoo si qabate eeyyamuu fi dandeessanii eeyyamtaafi. Maaliif wanni si jaalatuuf wanna kabaja siif qabuuf dhufee si mari'ate waan ta'eef osoo jaalala kabaja siif hin qabne ta'e siin hin mari'atu. Akkasuma abbaan manaa keellee osoo duruma jalqabumarraa jaalala siif qabaata ta'e kabaja siif qabaata ta'e wanna godhuuf deemuu fi wanna ta'uuf deemu hundumaayyuu si beeksisa. Si mari'achiisuu fedha. Yaada si jijjiiruu fedha. Argatee dhabeellee si wajji ta'uu fedha. Wanni inni si jalaa dhofsuuf tattaafatu akka illee hin jiru. Jaalalaa fi kabaja osoo durumaayyuu sii qaba ta'e. Garuu namni kun yoo akkuma ati jettu kanatti gadi bahee haala ati jettu kanaan si biraa dhabama ta'e durumaayyuu wanti ilaaltee faanaa boottuuf hin jiru. Jabaadhu. Dalagadhu. Ammas taanaan hamaa isaaf hin yaadin. Maaliif abbaa ilmaa keetii waan ta'eef. Ati garuu si miidhee deeme fakkaata. Miidhamaas si osoo hin taane isaadha. Isa miidhame malee si'ii miti. Sababni miidhamaan Rabbi qaba waan ta'eef. Miidhamaan Rabbi qaba waan ta'eef. Boru isatu seenee kanaafuyyuu Rabbii kee kadhadhu shakkare wanta hundaafuyyuu Rabbiin yookaan qormaata yookaan fatanaa wayitiif si godhe. Kanaafuyyuu ati yoomiyyuu taanaan hamtuu isaa yaadin ammallee hamtuu isaa yaadin
garuu fuuldura nama kana wanti ati abdattu hin jiru. Namni har'a kana sirra raawwatee deeme boroo ka as deebi'ee kana siif godha waan naa godha itti wanta ati abdattu hin jiru. Abdii rabbii kee godhadhu harkifadhu jabaadhu dalagadhu. Yoo ni biyya keetitti yoo mana wanna jireenya keessa jiraattu waa ittiin tajaajilamtu ni qabda ta'e daa'imman teetiif galii dalagadhu ammaan yeroo mijeeffadhu. Biyyatti yoo haala mijataa ni qabda ni beekta taate galii daa'imman teetitti. Ilma dhiiraa osoo ati kabajuuf sootti jaalatu si gatee deemfaanan booyin abadan garuu miidhami malee miitee deemuuf yaalii yeroo kamiyyuu dubartiin. Ilma dhiiraa miitee deemuudhaaf yaaliin miitee deemta taanaan abadan siif hin milkaa'u. Hadha isa kana miitee deemta taanaan ka itti dhattu santu si miidha. Rabbiin hojjezaa namaa oolcha hin bulchuu beeki. Miidhamaan rabbi qaba waan ta'eef yeroo kamiyyuu taanaan miitee deemuudhaaf yaaliin ilma namaa kamiyyuu miitee deemuuf yaaliin. Ati miitee deemta akkas miitee deemte sitti fakkaate miidhamaa si malee kan miitee deemte sanii miti. Har'a saadaan as baate boottee waan na miidhamte itti fakkaata lakki yeroodhaaf itti fakkaachuu danda'a garuu kan miidhame isa san malee isii miti. Isiin waa hunda abbaa manaa koo abbaa ilmaan koo jettee amantee waa hunda afoo gootee waa hundaayyuu itti agarsiiftee deemti. Osoo dura garaa isa dhuffatti ta'e mallaqa kana bakkee isiin keettu hin argu ture hin dhuffatti ture. Dhahaba kana hin argisiiftu ta'e hin dhuffatti ture. Garuu waan isiin amantee abbaa manaa koo kabajamaa koo abbaa ijoollee koo jettee waa hundaamuyyuu mala marii isaatiin osoo jala takka cinaan qabatin itti laatteef. Garuu inni ammoo miidhee isii cabsuudhaaf akkana godhee deeme. Miidhamaa isa san malee isiidhaa miti. Saadiyyeetiin qalbiis hin cabiin. Ilmi dhiiraa yeroo jennu hundaa miti. Ilmi dhiiraa dubartii takka miidhanii deemuun isii san cabsanii tan biraa irra fuudhuun gootummaatti fakkaata dhiirota tokko jechuudha. Sammuu dhaba kee agarsiisa malee gootummaadhaa miti. Abadan siif hin qajeelchu dubartii jalqaba miite taanaan abadan argachuuf hin teettu ta'a akkasii. Yooni dhugamaan akka ati jettu kanas si miidhee deemu ta'e jaarsi kee isumatu gaabbee siif deebi'a malee ati gaabbitee isaaf hin deebitu. Isa ati barbaade isaan dhattu isatu gaabbee barbaada dhufa waan ta'eef si barbaada dhufa. Garuu akka inni gaabbee si barbaada dhufu maal gochuu qabda? Dubartii cimtuu taatee argachuu qabda. Boo'uu hin qabdu gadduu hin qabdu cimtee dalagachuu qabda. Kaayyeffadhu kaayyoo keessan irra cichidee innuu fuudhee anillee heerumuu qaba jettee jarjartee waan hin taanetti seeniin jabaadhu hojjedhu dhaabbadhutti agarsiisi. Akka inni sheena'u godhu. Malee amala dubartoota keenyaa keessa maal isin fakkaata dhiirri tokko yoo fuudhe haadha takka jala sagal jetti. Isa sheenachuuf miidiyaa gamanarra baatee dhiira 10 forfaayida irra jijjiirti isa seenessu kun dadhabbinnatiidha. Waa akkasiin dalagin chaanaala kee cime irratti dalagadhu. Karaa kamiinuu miidiyaa fayyadamta taanaan adaba kee eeggadhu safuu kee akka hin cabsinetti waan karaa si fayyadu irraa fayyadamuu dandeessu hundaa irra fayyadami. Garuu isa sheenessattee forfaayilii dhiirota biraa fidaa irra 10 jijjiiraa irraa galabbataa akka inni argee gubatu akka inni argee maal ta'u laalala kun dogongoraadha. Saniini miti katti seenessuu dandeessu. Dubartii cimtuu hojiin itti agarsiisi. Suuraa dhiirotaa jijjiiruudhaanii miti katti itti agarsiiftu. Cimtuu ta'i. Ufitti amanamummaa qabaachuu keetti agarsiisi. Cimii dhaabbadhu argami. Rabbii kee kadhadhu. Jabaadhu. Dubartoonni keenya isii irraa maal barattan? Baazawaa isii bichaa miti. Baazawaa isii bichaadhaa miti. Baay'eedha. Nuti garuu walirraa waa hubannu walirraa waan baran.
isii kanarraa maal barattaatiin obboleettiin tiyya ta osoo dhiirri sin barbaadin dhiiraa boottu ta osoo dhiirri dhalachuu keetuu hin beekin ati jaalala isaatiin qabamtee boottu maalirraa baratta uf qabi dubartoonni waa dalagdan bultii hammuu feetin nama jaalattus qabaadhu waa wayii haa diqqaattu haa guddattu tan gaafa kufte wayii rabbii gaditti kufaatii sanii ittiisi kaastu wayii waa wayii guduufadhu ilma namaati namni yoo bultii walitti dabalame bultii walitti godhata kun waan jiruun hundumaa si bichaa miti haa ta'uu garuu kiyyaaf kennaan waladda dubartii harka duwwaa ta'uu qabdu kanaafuyyuu saadiyyee qaalii qalbii sin cabini yeroo ati bootu dhugaa dubbachuudhaaf qalbii nu cabde ati garuu akkuma siin jedhe nasiihaa wallaalummaa koorraa sii dhaame jabaadhu inni akkas ta'e jettee isa seenechuudha waan hin taane keessa seeniin xiiqiin dammarra mi'ooftii jettee mere oromoo miidhamaa si osoo hin ta'in miidhamaa isas miidhee deemeedha malee miidhamaa isa malee si'ii miti kanaafuyyuu jabaadhu dubartii cimtuu ta'ii argamii jajjabaadhu dalagadhu kaayyeeffadhu kaayyoo keessa hojii agarsiisi akka shamaroota tokko dubartoonni keenya maaltu irraa mul'ata abbaan manaa gaafa gate suuraa kana gadi fidanii suuraa laal dhiirotaa jechuudha gadi fidanii forfaayilii irra kaa'atanii gamanarra irra kaa'atanii gamanarra isa gubuudhaaf laalaadha dogonkoriin sanii miti dhiiraa akkasitti gubuu hin dandeessu akkamitti gubuu hin dandeessu adaba kee eeggadhu kabaja kee eeggadhu dubartii cimtuu ta'ii argame ufiin sii deebi'a ati kadhattee deeffachuu osoo hin taane kadhatee sii deebi'a gaafa cimina kee arge gaafa ufitti amanummaa qabaachuu kee arge gaafa ati obsituu dhoksituu dubartii ta'uu si bare ufiin kadhatee sii deebi'a kanaafuyyuu dubartii akkasii ta'ii argamsiin jechuu barbaadaa saadiyyee qalbii siin cabinii absheersi kaanaa jirra jabaadhu chaanala kee irratti illee dalagadhu dalagaa yoo qabatte dalagaa kee irratti mii kaayyeffadhu kaayyoo ta'e qofa ilaali malee hin boohin booda har'a boottee bor ammoo isa boohaa sii deebi'a kanaafuyyuu jabaadhu isa boochisuuf ammoo dubartii cimtuu taatee argamuu qabda kanaafuyyuu jabaadhu saadiyyee teena si jaalanna si kabanya kabaja guddaa siif qabna chaanaalaallee waan hin dandeenye si faanaa jirra jabaadhu siin jedhaa dubartoonni kennaa walirraa waa baraa walirraa waa hubadhaa dhaabbadhaa uf ilaalaa isiniin jechuun barbaada viidiyoo asirratti dheeressu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu